Bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalota addunyaa biroo waliin dorgomtuu akka taatuu fi tajaajilli magaalattii keessatti kennamu kamuu si'ataa fi ammayyaawaa taasisuun hojiiwwan riifoormii garaagaraa hojjetamaa jiru. Biiroon Barnoota Leenjii fi Teeknikaaf Ogummaa magaalaa Finfinnees gama isaatiin qaama riifoormii kanaa keessaa guyyaa har'aa iddoo hojii mijataa uumuu, sirna kaayizanii hojiirra oolchuu fi tajaajila waraqaa maleessa kennuu kan dandeessisu tajaajila dijitaalaa hojii eegalchiisee jira. Sagantaa daawwii hojii riifoormii kanarratti kan argaman afyaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee Aadde Buzeenaa Alqaadir kenna tajaajila teeknooloojiin deeggaruun tajaajilamaa fi tajaajilaaf bu'aa qabaachuu ibsuun muuxannoo kana babal'isuuf biiroon barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Finfinnee gahee isaa bahuu qabaa jedhaniiru. ሀገሪቷ ሪፎርም ስታካሄድ ከሪፎርም ውስጥ ከፒላሮች ውስጥ አንደኛ ቴክኖሎጂ ነው። biyyi keenya riifoormii gaggeessitu riifoormii keessaa immoo inni jalqabaa teeknooloojiidha. Akka magaalaa Finfinneetti kenna tajaajilaa teeknooloojiin deeggaruun xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jira. Kun ammoo qabeenya qusachuu fi diinagdee guddisuu akkasumas tajaajila saffisaa kennuun itti quufinsa maamilaa dabala. Hojjettootaafis kaka'umsa humna raawwachiisummaa dabaluun hojii isaaniif jaalala akka qabaatan taasisa. Kanaaf dhaabbileen biroos fakkeenya kana fudhachaa akka deeman biiroon kunis leenjii fi muuxannoo kennuun deeggaruu qaba. Hooggantuun biirichaa Aadde Habiibaa Siraaj sirna kanarratti ergaa dabarsaniin akka jedhanitti hojiin ammaa hojjenne kun bakka nu qusata bakka kenna tajaajilaa keenyaas hawwataa taasisaa jedhan. Kadhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaatti Smart Office waajjira keenya waraqataan ala tajaajila kennuu akkamitti dandeenya kan jiru tokko sagantaa sanaadha kanarra hojiirra oolchine. Inni lammaffaan falaasama kaayizaniiti. Falaasama kaayizaniitiin immoo qabeenya qusannee, bootaa qusannee, yeroo keenya qusannee tajaajilamaa keenya akkaataatti tajaajiluu dandeenyuun tokko isadha kanarra hojiirra oolchine waan ta'eef inni kunis kenna tajaajilaa keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Inni sadaffaan teessoo waajjira keenyaatii fi waajjira keenya simataa, hawwataa, hojjetaadhaaf abbaa dhimmaatiif mijataa gochuudhaaf kan hojii kana hojjetaa turre. Kaayyoon hojii riifoormii kanaa inni guddaan qabeenya qusachuun humna keessoo kolleejjiiwwan keenyaatiin hojiiwwan gurguddoon hojjetamuudha akka danda'u agarsiisuudha jedhaniiru. Qabeenyi mootummaa kan magaalaa Finfinnee keessa jiru keessumaa kolleejjota keessa kan jiru qabeenya guddaatu jira. Qabeenya guddaa jiru kana bulchiinsi magaalaas beekee seektaroonnis beekanii kontiraaktarootatti birrii baay'eedhaan kan kennan sana haala salphaa ta'een barsiisota keenyaan hojjetamuu akka danda'u, kolleejjota keenyaan hojjetamuu akka danda'u ergaa dabarsuudhaafi. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiin naannoowwan hojii mijataa taasisuu dhiyeenyatti dhaabbilee 9 irratti hojiirra oolchuuf karoorfamee hojiitti galamuu fi waggoottan 7 dhufanitti galma Smart City guutummaatti milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu kan ibsan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo teeknooloojii fi inooveeshinii magaalaa Finfinnee obbo Yemaanee Dassaalenyiidha. Hojiiwwan Smart City jalatti hojjetaman keessaa inni guddaan fi har'aan asitti walitti nu qabe dhimma Smart Office'ti. Akka fakkeenyatti hojjenne akka magaalatti waajjirolee 9 jalatti moodelii gooneetu itti deemaa jirra. Waajjiroonni 9 keessaa waajjiroonni kun lamaan isaan tokko TVT fi teeknooloojiin jechuudha. Waajjiroonni hafan suuta itti qaqqabsiisaa deemna jechaadha. Guutummaan guututti waggaa 7 dhufutti Smart City istiraatiijii baafannee itti deemaa jirra. Smart Office'n bu'aawwan gurguddoo qabatee dhufaa akka jirus obbo Yemaaneen itti dabaluun dubbataniiru. Duratti kan tiraanspoorteeshiniidhaan kan wanni hojjanne nu jalaa badu xalayaan barreessine kan yeroodhaan qaqqabuu hin dandeenye dokumentiin ol kaawwanne bakka ol kaawwanne yeroo gabaabaa keessatti fudhachuu kan hin dandeenye amma isa san gabaabsinee Smart Office kanaan dijitaalaayiz goone itti seenaa jira jechaadha.